Ashama harkafuunee daawwattoota maayasho kun odeessa maaya artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa asboof qopheeffaman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni dinagdee tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa jedhuun moggaafamee fi barreessaa Ittafaa Guddinaatiin qopheeffame eebbifamuuf ta'uu dhageenye. Kitaabni kun boqonnaalee 6 fi fuula 155 kan qindaa'e yoo ta'u, bitooteessaa 15/2016 magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromoo keessatti waaree booda sa'aatii 7 irraa eegalee ni eebbifama. Barreessaan kitaaba kanaa kan ta'e Ittafaa Guddinaa kanaan dura kitaaba tajaajiltummaa fi qabiinsa maamilaa jedhuun moggaafames dubbistootaaf gumaachee jira. Guyyaa borii ammoo kitaabni xiinsammuu jireenya jedhuun moggaafame achuma magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti ni eebbifama. Barreessuun kitaaba kanaas Nadhii Tasfaayee yommuu taatu, barattuu yuunivarsiitii Hawaasaa muummee gaazexeessummaa waggaa 4ffaati. Kitaabni isheen qopheessite kunis boqonnaalee 5 kan qindeeffame yommuu ta'u, guyyaa borii sa'aatii 7 irraa eegalee ni eebbifama. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni ogeessa tiyaatiraa fi yeroo baay'ee monoloogiiwwan qabiyyee garaagaraa dhiyeessuun kan beekamu Haftee Baqqalaa Qooxii jedhuun moggaafame eebbifamuufi. Kitaabni kun kuusaa Barxabee qof dubbii yommuu ta'u, walaloo fi barreeffamoota biroo monoloogiidhaaf oolan 16 hammachuun fuula 188 qindaa'ee jira. Haalli qophiisaa kitaabilee kanneen birootirraa adda kan taasisu seensa yookaan galumsa monoloogii fi saayinsii waliigalaa monoloogii akkasumas itti fayyadamaa waltajjii doo'ii walqabatan hammachuusaati. Eebbi kitaaba Qooxii jedhu kanaas guyyaa borii magaalaa Finfinnee Ambaasaadar Paarkiitti waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Shoo waliin turtii gaarii.